Oromoo yeroo hunda maaliif waan nyaata? Oromoo yeroo hundumaa galgalallee ganamallee maaliif waan nyaata? Maaliif barbaachise? Kuni maaliif ta'a? Dhimma waa'ee Kadir Martuu dheengadda Ashitti faadha faatee har'a Kadir Martuutii fi Kamaal dhugaa rabbii dubbachuuf isin ummanni kun namni lamaa yeroo wal lole kun maaliif jittuu dhufa? Dhimmi Kamaalii fi dhimmi artistii Kadir Martuu maaliif gandummaatti tare? Dhagaa gaafa dura haati faatetii fi Ashitti wal lolan gandummaatti gale. Gandumatti gale. Har'allee deemee gandatti gale. Ijoolleen shamarran keenya warroonni tiktaakara hundumti warroonni irraa otoo fayyadamii warroonni dubbii bicha achirratti gandaa wal qoodanii Kadirin akkas godhe suuraa gadi deebis suuraa ol deebis suuraa jinnii godhe suuraa wallahi rabbii keessa sodaadha baddanii jirtan jechuudha. Kadir Martuu sirriidha artistii kabajamaaf jaalatamaadha. Kamaal immoo ni beektan jechuudha. Maaltu gandummaa fide? Namni lama yeroo wal dhabe isin maaltu jidduu galte? Ka wal lole sun booda ni araarsa bar ilmi namaa jaarsi jechuudha. Ka du'ee walitti araarsa nama qilleensarraa wal loluu dhiisate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuttuuta fi kabajamtoota maatii chaanaalii Muna Deddeebiin akkam jirtu naga keessan fayyaa keessan isin jecha allee naga jira alhamdulillah galata rabbii. Hadha maaltu viidiyoo natti qabattee dhufte maali jechuun keessan asumaan immoo viidiyoo kana laayik godha sheer godha sabskiraayib godha nu jajjabeessa. Har'a dhimmi ani dhufee fi haalli yeroo ammaa itti ilmi namaa deemaa jiru kan baay'ee ulfaataa deemu jechuudha. Dhugumatti deemtanii balbalatti galuuf deemtan qe'ee tikkittiiti yookiin abbaaf ilmi yookiin amma lama sanuu wajjibbuuf deemtan jechuudha. Namni lama yeroo wal lole maaltu aalama hunda gandama hunda walitti fide? Fakkeenyaaf Kadir Arsiina arrabsaa jedhee Kamaal Arsiina arrabsaa jedhee dhimmi isaanii lamaa erga wal lolanii Kamaal badii isaa fudhachuuf yaalee ture jedhe bilbila. Isin maaltu suuraa namaa gadi deebisuuf fide? Keessattuu amma waa'ee jaarraa abbaa gadaa waa'ee hayyoota keenya jechuudha. Rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Mee isin warroonni shamarranii tiktook irratti heeddan seenaa jaarraa abbaa gadaa hin beektanii? Bara kam keessa lole? Guyyaa kam keessa lole? Ji'a kam keessa lole? Seenaa nama kanaa hin beektanii? Seenaa waaqoo guutuu hin beektanii? Seenaa Leenjisoo Diigaa hin beektanii? Kitaaba isaa bitattanii dubbiftanii seenaa isaanii dubbiftanii Elemoon Qilxuu seenaa isaanii dubbiftanii hin beektanii? Uumantaani keessa maaltu dhaqee xilliqqeessin godha? Uumantaani siyaasan abbaa qaba. Siyaasan taphni siyaasaa waa'ee jaarraa ama fakkeenyaaf sheenni sheekummaa isaatiin beekama. Qeesiin qeesummaa isaatiin beekama. Artistiin artistii ta'an beekama. Dhimmi Kamaal galchuun hojii isaatiin beekama. Yoo arraba ta'e arrabsa, yoo jeequmsa ta'e jeequmsa, yoo mootuyyuu sheekummaa isaatiin beekama. Mitire namoota du'e hoo maaliif rarraasama? Nuti amma fakkeenyaaf siyaasaa beekna jenne siyaasaa tiktookii qofa malee siyaasaan akkaataa qaba. Wanti hundu akka qaba. Sinigalee warroonni achirra teettanii ebalu borakkas godhi borakka maal talbaa hin beektanii miti yeroo irratti nagaan tatatatatat jettee eeggiti jechuudha. Talbaadha barbaree hin beektan. Garuu ijoolleen keenya wallaahi dhasii warroonni miidiyaa kana gubbaa jiran keessattuu miidiyaa tiktookii gubbaa jiran dhugaa rabbii sanatti baddanii jirtan. Badiin keessan maali? Yeroo namni tokko wal lola gandaa hin deeme nama san hamma dandeetti walitti araarsuudhaan suuraa namaa gadi hin deebiseen. Kadir Martuu jechuun namni Kadir Martuu tuqe dhugumatti Oromoo guutuu tuqe. Kuni waanuma jiru jechuudha. Arsii ta'e Harargee ta'e bakka feeteyyuu ta'e. Kadir kanaa hin jiru bakka kanaan bu'u gandummaa bakka hin bu'u.
maal yoo dhugaa jirtu dubbattanii duutan, maal yoo dhugaa jirtu dubbattan, maal yoo dhugaa jirtu himtan. Kana dhibbi kana bara. Oromoon yeroo mee Amaara warratti duultu argitanii, artistii arrabsitu agartanii, sheek arrabsitu agartanii, qeesii arrabsitu agartanii, kama fedhe haa ta'u. Isaan keessallee bara Amaara keessallee bara akkasumatti pheenxeen jiraachuu dandeetti. Muslimatu jira Amaara muslimati kabaja walii qaban. Ka muslima jira Amaara yaani Amaaruma kana ta'e inni muslimni keessa jira. Pheenxeen keessa jiraachuu dandeetti. Garuu immoo sheeka jira, qeesi jira. Tuqanii qeesii isaanii, sheeki isaanii, pheenxee isaanii tuqanii. Tuqan. Dhiifama. Bootaa kanatti finniisan na ba'e ijoollee dhiifama. Kanaaf jechuudha. Isaan hin tuqan. Garuu ka waan nyaataa jiru. Ka qeesii nyaatu, ka sheeka nyaatu, ka artistii nyaatu, ka hayyuu nyaatu, ka beekaa arrabsu, ka bakka kaminni Oromoo qofa murteedha. Artistii kamii ka dirmartuu tuquun akkasuma Oromoon ofii isa bakka amma miidiyaan TikTokii kun miidiyaa arrabaa qofa jechuun hin beekama. Maaliif namni achirratti xiqqooma tuqaman jenna kalas gandummaan gaatan. Ishii amma asliin deebii kamaalii deebisee irratti sheeka maalii deebisee irratti Harargeedha. Aslii waa hunda keessa hin jiru. Dhugaa jirtu hima jechuudha. Maaliif tuquun barbaachise? Maal irratti isin ga'e? Kadir maal keessa ture? Maal keessa darbe? Sadarkaa kana maaliin ga'e? As maaliin ga'e? Maal keessa darbe as ga'e? Garuu nuti sirba isaa dhageenye malee waan inni keessa darbe seenaa isaa warroota isa beekantu beeka. Warroota haala keessa darbeetu beeka. Isin warra akkanuma maataa tokko jettan kun wallaahi wadhasiin jechuudha. Nuti akkanumaan asirraa wal nyaatanii garas godhattanii garana godhattanii wal fixxan malee wallaahi dhasiin kun waan fokkataadha jechuudha. Waan fokkataa maanyi gandummaa wal qooddan. Ani bakka abboo namoonni nama gabbaaniin arrabsine ijoollee isaatti arge. Ijoollee Iluu Abbaa Booraa, ijoollee Booranaa. Ijoolleen kuni kalas. Ani ijoollee isaanii kan gabbaatee nama arrabsitu hin beeku. Garuu hin dhageenye. Dhiirri ijoolleen Booranaa, dhiirri Booranaa gabbayee nama arrabsee jechuun duudha. Fakkeenyaaf as ijoollee Iluu Abbaa Booraa. Takkaan dhageenye sagalee isaanii. Eessa wal arrabsa? Sikkoo Mandoo. Arsii, Baalee, Jimmaa, Wallaggaa, Shawaa, Mixinni Biyyuu, Harargee as guuraa kana. Tuulamaa fi Sikkoo Mandoon Jimma. Kunniin kun waan arrabaa warra beekamu jechuudha. Warra xiqqoo yoo akka xurii qeessaa tana jalaa waa tuqaman. Fakkeenyaaf odoo miidiyaa TikTok irra bahee miidiyaa TikTok isaan irratti nama tokko wal lolee gandaa wal qoodan. Atis yoo gabbaatee gandaan si qoodan. Maaliif ree siif otoo hin taane amala itti ta'e nama saniif yaadanii miti beeka. Amala isaanii ta'e gandaa wal qooduun wal arrabsuun maal jechuun dhiirri guddinni dhiirrillee shamarranii wal qixxaa'ee jira jechuudha gisee kana. Amma dhiirri shamarra wajjin taa'ee mana isaa banatee tattisa. Wanta akkan argatta. Wallahi waan deengadda haadha faaxeetii fi yaashitti akkasitti wal qooddanii akkatti wal haadha faaxee ka kukkutu adda yaashitti ka kukkutu adda. Alhamdulillah Rabbiin aalame ganda isaan keessaa Rabbiin hambisuu guyyaaf itti gammada. Maaliif itti gammada? TikTokii miti. Arraba kiyya kanaaf kabaja kennu. Arraba kiyya kanaaf, gurra kiyya kanaaf, ija kiyya kanaaf. Alhamdulillah waan itti gammadu keessa kana jechuudha. Maaliif hojjettee re'ate? Nagaan baatee nagaan galta. Namni dhufee si arrabsu mootuyyuu sirraa san beeksisa. Waa tokko sin hir'isu. Kana beekaa. Ijoolleen
mana banattee dhiiraa fi shamarran illee wal fakkaatanii waliin deeman wal fakkaatanii bakka isaan akkuma itti jiranitti dhuguma rabbiitti baay'ee nama jibbisiisa. Waan nama jibbisiisa kun hojiin amma isinitti deemaa jirtan waan fakkaataadha. Gandaa waliin qootinaa. Kamaalis hin faarsin. Artistii Kadir Martuulee hin faarsin. Hin faarsin. Maaliif ree? Dhimmi jara lamaanii kalaalu nama biraatti. Dhimma jara kana lamaanii himmoo ani ka jedhu ilmi namaa kun maal miidiyaa kanarratti akkamitti walgaa maaliif walgaa? Nagaan addaan taphatee addaan hin galu. Taphatee addaan hin galu. Baraan na dhibaa ilmoomti namaa kunuyyuu. Abbootu cufame iyyuu miidiyaan tiktook kun yoo cufame ani baay'een itti gammadaa jedhu rabbiitti itti garaan nagaan gara yuutuubii kennate itti deebi'ani. Maal gara qabxee duraan nagaa qabda. Duraan yuutuubii otoo namni akka ture yaaliidhaaf waan ajaa'ibaatti yaaliidhaaf jechuudha yeroo san 2000 yaaliidhaaf bane akkamitti isaa taane. Video xiqqishoo si gadhiise. Walaa nama 200 sekondii keessatti ilaala yeroo san jechuudha. Yeroo san yeroo warroon yuutuubara miliyoonaan ilaalaman. Yeroo warroon yuutuubara 200-300 ilaalaman. Yeroo sanitti jechuudha. Garuu ani haaree takka jedhee video sanillee daqiiqaa 8 qofa waraana. Nu garramee ana mucatti hiriyaati jedhe. Namni ilaalaa edaa jedhee turreeyyuu jechuudha. Garuu akkasiis bubbulleetiniin banne. Kufaa dhufne amma. Kufaa dhufne sini gadee. Kanaaf ijoolleen warroonni tiktok irratti jettanii gandaan wal qoodanii seenaa namoota darbanii kaaftanii asiin dura waan hojjetaa turtanii hin beektanii sababa keessaniin ustaas Kamaal heebbuu gaddeebisaa turtanii sababa keessaniin Hacaaluu Hundeessaa hacceen uummata Oromoof lubbuun isaa wareegamte suuraa gaddeebisaa sababa gandummaa suuraa gaddeebisaa turtan kuni. Wallahi nama yaaduratti nama waa beekutti ana akka mataa kiyyaatti abbaa fedhe otoo arrabsanii nama san mataa gadi hin deebisu. Guyyaa rabbiin mataa isaa gadi deebisutu jira waan ta'eef. Ati hadha suuraa gad deebiftee waan akka namarraan hin riftu. Ekeraa gad deebiftee ol deebiftee abbaa Jifaar waa meeqatu godhaa turtan. Abbaan Jifaar maal isin godhe fakkeenya warra abbaa Jifaar gaddeebisaa turtan jechuudha. Maal isin godhe argitanii beektu seenaa isaa beektu jedhanii dhageette jechuudha. Seenaa abbaa Jifaar immoo qorattee dubbiftee kitaaba dubbiftee seenaa isaanii namarraa odeeffattee hin beektu. Abbaan Jifaar duraan mootummaa ta'e qofa beekta. Waaqoo akkasuma namoonni jechuudha. Hayyoota keenya warra duraan darban kana wallahi waan isaanii kan hin beeknetu waan isaan dalagan kan hin beeknetu mataa gadi deebisa. Dhageettee qofaa fi suuraa argitee qofa jechuudha. Dhageettee maa fi suuraa qofa beekti. Isin galee seenaa hayyoota kan seenaa leenjisootii kan beekan seenaa jaarraa abbaa gadaan beekan seenaa elemoo qilxuun beekan. Hin beektan dhageettan dhagahuu kuma dhaga'e dhageettan ani hin dhagee malee seenaa isaanii hin beeku kitaaba isaanii dubbisee hin beeku. Bara kam keessa du'an bara kam keessa lolan ji'a kam keessa guyyaa kam keessa maal akka isaan ta'an hin beektan jechuudha. Garuu seenaan isaanii takkaan jira wanni isaan dalagan. Hacaaluun kaleessa du'e. Sirba isaa dhageette malee Hacaaluulee seenaa isaa kan beeknetu jira jechuudha. Innis nama waan guddaa hojjete. Wallagga arrabsitaa, Arsii arrabsitaa, Shawaa arrabsitaa, Harargee arrabsitaa, Jimma arrabsitaa. Maalummaan gootan takkitti asan daaboo. Mee takkitti asan daaboo laala. Qaal jettee abiyya qabattee jechuun garuu namni nama arrabsu jechuudha. Jiruu isaatirratti namni nama arrabsu. Namni nama bifa otoo hin tu'in bifti kun jijjiirama. Bifa si jijjiirama dhugaa rabbii maaliif dhiiga namaa dhugda waan taateef. Takkitti asan daaboo san mucattii san laalame. Maal jetti gisee tokko ana baree ani daa'ima ture.
bilbila waan laaluuf akkana ta'e sirriidha. Bilbila nama laalu nama arrabsu jechuudha. Nama arrabsina. Mucattii sun garuu dhuguma rabbiititti takkitee san daawuu sun namni akka isii nama arrabsu hin jiru. Nama arrabsiti. Dikkimatti nama arrabsiti. Kun hin barbaachisu. Ati gaaf nama arrabsite foon namaa kana nyaatta jechuudha. Foonuma namaa kana kukkuttee nyaatta. Wallaahi dhasiin. Amma asii akkatti nama arrabsu kana jabaatti fakkaatina. Sirrii miti. Dhiiga namaa dhuguu jechuudha. Maal isaa godha? Gaafa tuun arraba kana na duuba jechuudha. Amma asliin nama gaariidhaan janya malee wallaahi dhasiin. Rabbiin isaa dhiisu malee wallaahi dhasiin waan kairii dalagaan jiru asliin jechuudha. Maaliif nama arrabsa? Fakkeenyaaf Kamaal maaliif arrabsa? Hin araarsu amma danda'e. Hin araarsu. Wallah gaafa tuun arraba kana nu gogaa walatti jechuudha. Wanni kun immoo otoo beeku itti deema. Otoo beeku afaan isaatirraa ba'a. Garuu Kamaal illee immoo waan ta'a. Ilmi namaa kun afaan kana hadhaa waan ifiin beeku. Alhamdulillah Kamaalin kun duraan haasuun arrabni inni nama arrabsu dugda nama qota. Dhalaa isa hordoftuullee hin beeku. Duduma kana dogoggoruma kana nama qotaa ture. Amma dhiiseyyuu malee. Ani guyyaa lama wayii dhageeffadhe dhiiruma ta'ee namnumti akkanaa maali jedhee too'ifadhe. Gaafa sanuu feesbuuk irratti arge moo akkami? TikTok immoo feesbuuk irratti arge. Kamaal jechuun isa akka ati ilaaltu akka biraati. Garuu amma qajeelee jira. Nama kana namni namarraa waa barata qajeelaa deema. Gaafa nasbeen itti dhufte Oromuma kana bira dhaabbate. Har'allee bira dhaabbadhaa nama kana nagaa taasisa. Har'allee bira dhaabbadhaa amala kee sirreeffadhu. Hayyuu keenan arrabsin, beekaa keenan arrabsin, wallaalaa keenan arrabsin yoo jettan namni hin sirraa. Wallaahi dhasiim hin sirraa. Kamaal akka duraan duyda nama kutuuf inumaayyuu dhiise. Ani gaaf lamaan sanirra viidiyoo isaa tiktookii kanarratti illee wallaahi ila ammallee dhageeffadhee hin beeku. Ka ijoollee jala odoo seenuu akka tasaa dhagaa viidiyoo isaa. Maaliif gaafsan lamaanirra na jibbisiise. Nama muslimaa tokko dhiiseti kabaja qabdii bara ijoolleen kiristaana maashaallah tabaarakalla. Duyda sin kutan akkatti inni immoo daangaa akka dabarfate. Kanaaf viidiyoo kee kana isinitti dheeressee jira. Please ijoollee keenya hammuma dandeettan namoonni viidiyoo kana dhageeffattan viidiyoo kee like share godhaa subscribe godhaa jabeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.